ilmaan Oromoo falanaa godha wallaahi wabillahi daa'immanti aduma dhumte ilmaanti ani maraadhe alabni ofirraa ganna darbite alatti hunda ji'a torbaati ta boochaatu hojii wallaahi hojii dadhabeen dhukkubsadhan dhibaman ciisa wallaahi billaahi. Nita akkamitti itti kennite hin boo'in himaa dhume Kariima amaanaa dhamoo raqaaf itti kennite adda baasii hime akka itti kennite illee haadha goommanni kun namni kuma cinaa irraa naa erge birriin 7,500 irratti haftinaa ergi jedheen ukkaawunti garagaraatti ukkaawunti haga kana ukkaawunti kana irratti kaan immoo ukkaawunti sirreessee sitti kenna amaanaa rabbi ilmoo ta'eetiin si qabe jedheeni dhufee namitti manti yaboota wassaltee fi dhufee fuudhe ganzaba kana. Eegasi ukkaawunti biyyaatti irratti galchee ukkaawunti biyyaatti irraa sii galabbaxanaan jedhe. Itoophiyaa galee ukkaawunti kiyyaara sii galabbaxanaan jedhe. Naan galabbanee Orgate bilbilan irraa kaasuu didee guyyaa meeqadha. Abbaan namoonni hedduu kadhatanii dadhaban mana baabaarii yaadillee seenee himadhee fala dhabee mana meeqaa himadhee fala dhabee hima bu'aa hunda ji'a torbaatti hagar'aatitti anuma soba jechuudha. Iqaamaan isallee na bira jira sagaleen isaa guutuun na bira jira. argitan kakunoo jamiidha warri reefu ragaa fidaa maali ta'a viidiyoo naa baha jedha akka nama qulqulluu raachi birrii namaatiin garaa baase raacha bishaan keessa. Gubanne. Baay'ee nama gaddisiisa subhaan. Sila warri haqa namaa nyaatu kuni halkan akkuma keenya kana ciisee rafaa garuu hirribuma qaba billaa aleekum. Ara bismillah namni rabbii sodaachuu dhiise. Dhugaa rabbi waan namaati uffatanii borcii baasanii maal jedhanii silkii jijjiiranii suufa jijjiiranii takka ammoo abaaya fistaanii jijjiiranii haqa namaatiin dafqa miskiinaati sanuu ilmoo dubaraatiin akkaataa isin mana arabaa keessa dalandu namuu ima beeka jechuudha. Haadha ilmaanii sanuuyyuu barbe osoo taatee fi ilma ofii bira haftee ilma ofii tarbiyaa bareedduu irra guddifachuu barbaaddi barbe. Rakkattee rakkinni dhiibee biyyaa baasee hiyyummaan dhiibee biyyaa baasee ilmaa isii gachisiisee biyyaa baasee isiin gubattee waa meeqa taatee cinqaaf dararra mana arabaa beelaadhaaf rakkinna hunda liqimsitee waan ji'atti isii argattu muraasa san jechuudha. Sanuu dallaalonni jechuudha. Takka dallaalonni maallaqa takka dallaalonni biyyarraa nama fidu jidduu kana nyaatti jechuudha. Bismillahir rahmanir rahim. Anna ajaa'iba walla dhalli namaa kun bismillahir rahman wallahi jechuun na ajaa'iba dhalli namaa kun haqa namaa nyaate akkami akka gachiisee rafu akkamitti akka hirribni isaa qabu akkami ilmaa isaa nagaadha sammuu nagaatiin guddifatu ilmoo hiyyeessaa boochisaa ilmoo hiyyeessaa dararaa ilmoo hiyyeessaa gubaa ilmoo hiyyeessaa halkaniif guyyaa addaa wallaalchisa dhala ofii gattaanii yoo guddifatan kana annamni sun nama akka kiyyaa ta'uu na shakkisiisa dhugaa rabbi. Ara bismillah ijoolleen miidhina dhugaa rabbi dallaalonni yoo rabbii isinii dabarsa jedhe wallaahi isinumaa dabarsa. Ati haqa namaa ofitti bulteef ofitti waraabdeef nyaatteedhaaf wallaahi haqni namaa guyyaa muraasaa si milkeessiti malee jechuudha. Qabaa achi rabbii si qabe eenyu jalaa bahuu hin danda'u. Yoo inni jalaa nama baase malee rabbiin qabaa hamaan taane nun qabu wallaahi. Yeroo jireenya akkana fitinaa ta'e sanatti jechuudha. Yeroo namni nagaa gabbahee ol deebi'uu dhabe silaafuyyuu barbe jallataan barbe dafee hin du'ulle subhaanallah. Alhamdulillah sangeetu dhugaa rabbi nama miidhu yeroo baay'ee jiraata sirra. Miskiina meeqa mee amma namicha jazbaa kana jechuudha. Haqa obboleettii keenya nyaateetiin boochisaa jiru kana gurbaa dheengadda akka hin taane ajjeessan wallaa waliin gitu osoo kun du'e maal qabame warri haqa namaa nyaatu kunniin warri nama miidhu kunni osoo xara deemutu mammaa sunuyyuu. Subhaanallah dhalli namaa kun akkami wal miidha dhugaa rabbi akkami dhalli namaa kuni akka waa walirraan dhalanni akka waa obboleettii hin qabne sanuu ilmoo dubaraatee taphatan dhugaa rabbi. Takkaa fidanii mana hin taane fidan mana hin taane keessa galchan achi gubattee waa meeqa taatee dafqitee ijoollee meeqa dhukkubaan qabame dhukkuba kaleetiin qabe dhukkuba sammuuti keessaafuu ijoolleen keenya yeroo amma dhukkuba sammuutii saaxilamaa jiran jechuudha. Maaliidhaaf dallaalli tuunta birrii ergitu birrii isii haxum tuunta dalagaa geessitu dalagaa hin taane keessa buuftee aramni achi mataa isii garagalchiti. Biyya namaa kana keessa namni akkanaanuu jireenyi isaatu wallaahi dhiifama namni akkanattuu jireenyi isaa guggubee jira. Akkamii akkamta gubata lamaa yoo gubatan jechuudha.
mana hangubat alaa hingubat arajoollee miitanii jirtanii wallah rabbii keessa sodaadha dhugaa rabbii duniyaa ati hadha haqa namaa dafqa namaa ofi qabdu huni rabbiin gaafa sikkee harkumaa miila kan kee kana walissa kaala jechuudha gaafa sa'een achi keessaa si baasa obboleessi kiyyaate ta'u obboleetiitiyya wallahi haqa namaa ofirraa eegaa haqni namaa namni amma haqa namaa jedhu maallaqa qofa se'a haqni namaa waa baay'ee keessarra madama jechuudha haqa namaa jechuun nama san duubaayuu dubbachuu haqa namaa san nyaattee jirtaa beekadhosi hamtuu namaa dubbachuun illee haqa namaa keessa oolti kan ammoo yookiin isinirra beekumsa qabaadhe isinii himu osoo hin taane yaadachiisuma akka ta'uuf jechuudha dhugaa rabbii hara wal miidhuun kun nutti haafu duniyaa haqa masri namni barbi yoo guddate umrii waggaa 60 50 achuu gahan jiru barbi dhaloon namaa kun achuu gahan jiru jechuudha umratii lalka ganama bariite eessaan bariite argin halkan dhiite eessaa dhiite hin argin waggaan torbaanit deebi'e kanatti baraa qormaanni jabaate kanatti namni haqa namaatiidha nyaata jechuudha ilmoo hiyyeessaa boochisa jechuudha ara isinitti haafu haqni namaa isinirra jiraate wallahi ofirraa kenna haga dandeettani silaafuyyuu maallaqni hin beektani shayxaana isin manuu addattu nama waswaasti yaani osoo balleesse osoo keessaa fudhe osoo maal ta'e laal qalbii kana tasgabbii si dhorgiti jechuudha yoo ati nama akkasii taate durumaayyuu haqa namaa fuudhu kan kee dogongora qalbii tantee beetta waan ta'eef keessa kan kee beetta waan ta'eef haqa namaa irraa eeguuf qabuu hin dandeenye maallaqa dafqa miskiina irraa eeguuf qabuu hin dandeenye maaliin maallaqa miskiinaa fuuta ofirratti yoo seeraan dalaguu hin taane karaa adda addaatiin jechuudha karaa takkaayyuu dallaala baankii galchuutiin maali haa ta'u akkasaa ta'u bakkuma fedheeyyuu haa ta'u yoo ati haqa namaa irraa of qabuu hin dandeenye wanti ati haqa namaa fuuteetiin nama sanillee miite nama san miidhuu irra ammoo daransitu miidhama jechuudha ati ta duniyaallee hin dhabde ta akiraallee hin dhabde jechuudha sadarkaa sani maaliif uf geetta obboleessi kee ati obboleetiiti warri haqa namaa nyaatu ammin tadha takka dhiyeenya kana miidhama kana keessatti dhalamma akka ofii jechu dubartiimma akka ofii 50 dirhama irraa fuudhanii intalli daldaltuudha viidiyoo waraama jechuudha mana fincaanii keessa kaanii kaameraa sadarkaa kana ga'e jechuudha ilmi namaa kun barbe sadarkaa kana geenye jechuudha barbe sadarkaa ati haqa kan kee gaafachuu irratti yakka taatetti waan kan kee gaafachuu irratti yakka taatetti jechuudha sadarkaa kana guddannee jiru amma yeroo kana keessatti wallahi nama jibbisiisa baay'ee nama jibbisiisa wallahi keessaafuu ilmoo dubartii akkisiin dubbattee illee hin baafanne akkisiin nama miitee illee ofirraa illee qabduu hin dandeenye hin beetti ijoolleen keenya dhiiraa hin miitee jechuudha kallattii garaagaraatiin wara bismillaahi rahmaani rahiim wallahi addunyaa isa deemaa jirti wallahi nama sodaachisa dhugaa rabbi addunyaan tu eessa akka deemaa jirtu nama sodaachisa namni hundu dhoffatee jiraata malee barbi namni harki caalu warri itti feemas jettanii asirraa odeessitan kun hundi warra harka haqa namaa guggubee ummata guggubaa jira jechuudha amma nama kana yoo kana ilaaltan nama haqa namaa nyaatuun fakkaata billaa aleekum yaa bismillaahi rahmaani rahiim eessa akka deemaa jirru wallaahi guddinni keenya sadarkaa kana ga'e jechuun bismillah ara guddinni akkana haqa namaatiin guddadhu wallaahi rabbiin nutti hin dhiisin wallahi haqa namaatiin rabbiin nan guddisin dhugaa rabbi dafqa namaa nyaatee dhiiga namaa nyaatee ilmoo hiyyeessaa boochisaa ufii gammadee jiraatu rabbiin nan taasise wallahi sadarkaa saniin nan gahin ara rabbii keessa sodaadha isinillee of eegaa ijoollee keenya namuu argitan dafqa keessatti ergina